Siyaasaa Oromoo Jawaar Mahammadiin maqaadhaanii footoo wayitu sooshaal miidiyaa kana keessa deemaa jira. Warri waan kana maxxansee sooshaal miidiyaa keessatti afarsaa jiru Oromoota. Namoota nuti hayyuutti hin jennu faatu waan kana. Maxxansuu isaaniitti immoo maaliifan gammada? Eenyummaa namoota sanaan bare leeveliin isaanii amma akka inni gadi bu'ee jiru hin bareen. Wanti ta'e kun yoodhuma dhugaatti ta'eereyyuu ta'e maaliif sooshaal miidiyaa irratti fidanii maxxansuun barbaachisa? Jawaar utuma akka godheeyyuu maaltu big diilii godhee jedheenuman taa'ee yaadaa ture. Biyya nama keessa jiraadhu kana almost gara waggaa 20 keessa jiraadhu kana keessa biyya kanaadha. Biyya dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun iyaamee dhiiraaf dhiirri wal hammatee wal dhungachaa deemu. Biyya dubartiif dubartii wal fuutu keessa ilmi Oromoo tokko intala Oromoo jirrafe jedhanii footoo fidanii maxxansuuni maal kanarraa arganna? Jawaariin kanaan gadi qabuu dandeessaa? Jawaariin arrabsine waa'ee horiitiin arrabsine dubartii Sumaalee tokko finne harmee isaa jedhanii fiilmiin hojjetame waan baay'ee ittiin jedhameera. Amma kana waan barbaadan walitti qabaaxartanii fiddanii gootanii jala deemanii footoo kaasanii namarratti ramadanii kana godhanii fiduu nama kana dudduubatti deebisuu dandeessu. Kanaan dudduubatti hin deebi'u. Karaa biraatiin hamorminu, karaa biraatiin dura dhaabbannu, siyaasa isaa hamorminu, wanta inni deemuun hamorminu. Hammanni jala deemanii garuu wanta inni godhu wanta inni gola keessaa godhu waama adda addaa kana fidanii yeroo inni jimaa qabu yeroo inni maal godha kun waan tokko bu'aa buusaa. Namni kun nama qabsoodhaaf of dabarsee of kennedha. Qabsaa'onni keenya gaafa biyya alaarraa biyyatti galanii dhaabni keenya dhaabni adda bilisummaa Oromoo namoonni gurguddaan gumii shanee warri ta'an biyya alaa kanaa biyyatti galaniiru. Filannoo keessatti qooda fudhachuudhaaf garuu maqaa isaanii isinii dha'uu nan danda'a. Filannoo keessatti qooda fudhachuudhaaf sitizinii deebisuu qabu turan. Sitizinii biyya alaa qaban, kan Awustiraaliyaa kan qabu, kan Ameerikaa kan qabu, Jarman kan qabu. Warri kun deebisaa jennaan tokkittiin deebisuu didee biyya alaatti deebi'e. Jawaar Mahammad sitizinii isaa deebise. Oromoodhaaf kana godhe. Sitizinii horii meeqaan argachuu hin dandeenye sitizinii biyya Ameerikaa deebisee uummata kiyyaaf hin qabsaa jedhee biyyatti gale. Nama akkasii irratti jala deemte kana godhe jettee waan gaddeebi'aadha kun. Namni foon uffatee jiru hundumtuu kanan godha. Dhossaatti godha malee kana yoo godhame iyyuu godha. Pireezidaantii Ameerikaa Biil Kilintantu kana godhe. Yoo wanti kun dhugumaan sirriitti iyyuu ta'e sooshaal miidiyaa irratti gallakkistee maalitti gargaaramta? Oromoodhaa bu'aa buusaa kun. Oromoo xiqqeessisa barra. Hayyuu Oromoo xiqqeessa barra. Qaroo Oromoo xiqqeessa barra. Atoo qaroo Oromoo har'a xiqqeessitee bor kabaja argatta. Waan har'a facaasitee bor hammatta. Hayyoonni keenya, barattoonni keenya, qaroon keenya warri gara fuula duraatti guddattan, abdii biyya kanaa taatan, warri har'a waan kana fuutanii afarsitanii mee maal gargaaru Oromoo? Waan har'a facaasitan bor hammattu. Bor bakka guddaa ga'uudhaaf deemtu ijoolleen har'a ol guddattanis. Har'a waan hin taane hin dalagina. Waan isin har'a dalagdan kun bor isin irratti dalagama. Har'a gaafanni waan tokko ol ka'u dhoofnee balleessuu qabna jetti. Ololla akkasii kun banuu qaba. Oromoodhaaf waan tokko hin gargaaru. Saba keenyaaf waan tokko hin gargaaru. Oromoo xiqqeessa, Oromoo salphisa. Oromoon wal nyaata nuun jechisiisa. Oromoon wal salphisa nuun jechisiisa malee Oromoodhaaf waa tokko hin qabu. Maaliif wal xiqqeessina nuti? Maaf dabarsinee du'aaf wal laanna? Maaf wal salphifna? Maali jara keenya? Mee dhaabbadhaa laala. Shamarran kanaafis yaada. Intala achirra keessanii akkas jalaa gootanii sooshaal miidiyaa irratti afarsaniif yaada. Isa dhoofna, isa balleessinaattis immoo lubbuu biraa jalatti dha'aa jirtu. Nun fayyadu. Qabsoo Oromoo tokko taakkuu tokko fuulduratti hin buutu. Nama kana immoo taakkuu tokko dudduubatti hin deebistan. Oromoon maal jedhee mammaaka? Harka micciiruu hin dandeenye dhungatanii bira darbuu jedha. Bakka micciiruu hin dandeessan. Dudduubatti deebisuu hin dandeessan. Isa. Namichi kun yeroo dheeraaf hin beekan wanti isin haasoftan yoo faarsites yoo waan barbaadde jettes idaasin keera. Anatu naa dubbadhu siin jedhee naan jedha ammasuma nama isaaf iyyuu haasoo kana. Dhimma isaa mitiin isaaf jedhee naasaas immoo mitan. Isinis gaafa dhugaan keessan isin jalaa dhabuun haasaa. Gaarii miti. Yeroo hundumaa Oromoo kan nyaatu Oromoodhuma keessaati. Jaallamarroon akka jedhee ture. Diinni diinumaa bofa isa fagoo dhagaa jala jiru sodaatti irraa baqatta. Seeta ulee cabsitee ajjeesta. Inni sun diina tarsiimoo isa lolaa jirru sana.
bofti afaa jala jiru garuu baay'ee rakkisa. Hin mul'atullee, hin argitullee, si keessa jira, si jala jira, yeroo barbaadetti si idda. Nuu kanuu rakkisee diina isa fagoo boofa dhagaa keessaa osoo hin taane fira fakkaataa isa dhiyoo nu keessaa bofa afaasa jalaas jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka hin itinne. Galatoomi jaalle marro kuni qabsoo bilisummaa Oromoo jaarmiyaa bilisummaa Oromoo duwwaadhaaf miti. Hawaasa kee keessatti hiriyummaa keessatti dhaaba barbaadde keessatti yeroo hundumaa diinni kee isa fagoo miti isa si keessaati isa si wajjin jiraatu bofa afaa jala isa angaasaa naan jechaa ture. Bofa afaa jala of jalatti kan itti hin agarre kan dhokatee jiru kan si fakkaatee si bira jiru isatu si nyaata. Warri har'a Jawaariin kana godhan footichi yoo dhugaadha ta'e warra isaa wajjin jirantu waan kana godha. Waggaa 5 dura waggaa 6 duratti meera. Warri har'a siif iyyan kun warri har'a sitti marsanii jiran kun kan kee miti hin jiran. Har'as qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti warri okkora kaasan warri dubbii kaasan warra fagoo miti. Warra akka keenya fagoo ta'anii gama ta'anii haasa'an kana miti. Warra isaanii wajjin jiran warra afaa jala ciisanii jiran sana gaafa bakki isaa ga'u ol ka'anii hidduudhaaf deemu. Kanaaf hayyoonni keenya qabsaa'onni keenya yeroo hundumaa warri dabarsanii isin kennan warra isin wajjin jiranidha. Akkuma Yihudaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee kan du'aaf kenne nama fagoo miti. Kanuma isaa wajjin wangeela lallabaa ture kan isaa wajjin maaddii tokkorraa nyaatu dabarsee gurgurate birrii 30. Warri isin nyaatu warri isin galaafatu warra isin wajjin deemudha. Warra isin wajjin deemu inaaffaa isinirraa qabu akkasin baddan barbaadu warra nu maleessaa wanti tokko fuulduratti socho'uu hin danda'u warra jiran isaantu dabarsee isin kenna. Kana jedhamas jaalle marroon. Oromoo wal qooduumaaf wal xiqqeessuumaaf jaarmiyaa hikitaa tokko jalatti buluu dadhabuumaaf yoo ani irra jiraat yoo ani keessaa dhibe hin taatuumaaf. Yoo ani keessaa dhibe hin taatu jechuudhaaf Oromoon akka inni wal qoodu warri irratti dalagan warri afaan wal ka'an warra achi keessatti waa barbaadanidha. Warri har'a Jawaar irratti olola oofan kuni warra Jawaaritti inaafanii Jawaariin bakka sanaa dhabamsiisanii akka Jawaar mul'achuu barbaadanidha. Warri har'a hooggana waraana bilisummaa Oromoo jaalle marroo irratti olola oofanii waan adda addaattiin jechaa turanii bakka inni jiru kanatti inaafan. Qabsoo Oromootiif miti, Oromoodhaaf miti, Oromoof hawwanii miti, Oromoof dheebotanii miti. Bakkattii barbaadu numalummaa. Ani yoon achi keessa hin jiraanne wanti kun socho'uu hin danda'u. Ani yoon achi keessa hin jiraanne wanti kun deemuu hin danda'u. Kanaaf immoo maal gochuun qaba? Namicha kanatti dhabamsiisuun qaba. Hooggana waraana bilisummaa Oromoo akka inni dhabamuun irratti hojjeta. Jawaar Mohaammed akka inni dhabamu isatu gufuu natti ta'e. Ofii mul'achuu barbaada kan bokokee. Akka inni mul'anneen bokokne immoo kan hojii hojjetuuf fuuldura jira. Kanaafan jara kana lamman jaalladha. Jara kana lamman qabsoo Oromootiif warra barbaachisoodha. Kaayyoon siyaasa isaanii waliin fakkaatu. Ani garuu ala taa'een jara kana ilaalaa jira. Miseensa Jawaar miti, miseensa jaalle marroo mitan. Akkam fagoo taa'ee ilaalutti garuu dargaggoonni kun lamman Oromoodhaa bu'aa buusu. Yeroo haasaan ofirraa haasa'u. Sodaan qaban. Qabsoo keenya keessa waan akkasiin jiru. Hoogganoota keenya gurguddaa seenaaf dhiifnee bira dabarraa jiru yeroo baay'ee. Warri kun garuu fottossanii haasa'u. Yeroo haasaan diktaatera fakkaatu. Qabsoon kana barbaada, Oromoon kana barbaada. Kanaaf lolli irratti geggeeffama halkaniif guyyaa. Jara kana lammatti geggeeffama. Jara kana lamman gurbaa mataa daabee gurbaa diimaa jedheen yeroo baay'ee irraa haasaa. Kanaafan jara kana lamman jaalladha. Oromoon illee jara kana jabeeffadhu siin jedha yeroo baay'ee. Jarri kun lamman Oromoodhaa bu'aa buusu. Amantiirraa, siyaasarraa, gandummaarraa walaba. Kanaaf lolli baay'een isaan irratti geggeeffama. Kanaaf waan isaan hin dalagin jaalle marroonis kanaan dura akka jechaa turan. Maal akka godhe kana godhe jedhani namichi gurran kennuuf inni hojii isaa hojjeta. Gaafa gadi ba'u immoo arbiijitti dhukaasa. Kanaaf yaa Oromoo jara kana laman jabeeffadhu. Kaayyoon isaanii adda addaa garuu hafuurri isaanii tokko. Hafuurri isaanii tokko waa'ee Oromooti. Bitaanis yaabbattu mirgaanis yaabbattu walga'iin kooraadha jedhe. Karaa gadii isa dhufu karaa gubbaa isa dhufu dhimmi Oromoo duwwaan furmaataa argatu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaan keenya 34ffaan kan biraa har'arraa dubbannu waa'ee ayyaana Irreechaati.